Kakakku akan bayar pakai jurunan laki kun dari kun komiti kun kerja kun laki kun laki kun kasih iyo enggak السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا ردفتوتا كين جرجرتو نجا كيسني فيوما الحمد لله نجا فيا سن اللي بك جرتنا ربي نجا فيا سنة تاسيسو يا بيتكو بنير رمتي يوتيوبر بعدين مالي فيديو أجتشو سنين دجنة فيديو أجتشو نيسنة كوبي دي كاسي فيديو جاتكو guyyaadha maffaatii kaasee jechuudha. Inuma hojjetaa ture. Na jirallee viidiyoon isaa idiitiin goonee na dide jechuudha sababa rakkoo bilbilaatiif. Nama inshaallah rabbiin sirreeffadha. Amma bilbila sirreeffannee walitti deebinee jirra jechuudha. Sagalee inni duraan anaasaa ture kanan gaafan viidiyoo waraabu sana irratti haasa'edha. Amma garuu sun akka ta'e wahii maayikiinis kushkush jedha akka ta'e sagalechi qulqullina dhabeenyaan sana irraa diileet godhee kan biraa irratti isinii hidhuu jira jechuudha hammaan kana. Kanaaf alhamdulillah amma bilbila sirreeffadhee dhufeen jira. Egaa danda'a viidiyoo inshaallah rabbi jedhe isiniif gadhiisa guyyaa guyyaarraanii isin bichaan laayikii godhaa viidiyoo naa ilaalaa. Yoo mallee viidiyoochi barumsa dhabee wanta tokkoyyuu dhabee jedhe banaatuma lafa kaa'aa jechuudha. እና ላይኪና ጎዳ ያደ ኬሰን ኮመንት ጀለካ ኢንሻአላህ ከነ ቦደ ረቢና ገርጋሬ ጉያ ጉያራን ከነን ቪዲዮ ሲኒ ገዲሱታ ኤጋ ሰበባ bilbila rakkoo bilbilaarraan kan ka'e torbee tokkoof viidiyoo gadhiisaan turre jechuudha. Viidiyoo waraabaan ture idii guyyaa tokkoffaa guyyaa lammaffaa guyyaa sadaffaa jedhee viidiyoo tartiiba isaatii waraabaan ture garuu bilbilli baay'ee tokko na rakkisaa ture. Alhamdulillah waggaala maaf jechuudha waggaala manatti fakkaata ergan karaa yuutuubii kanaa dhufee bilbiluman duraan fayyadamaa ture bilbiluman dur utuun yuutuubiin banatiniin fayyadamaa ture hanga ta'e viidiyoon isaa qulqullina dhabuus jechuudha naa hojjetaa ture alhamdulillah amma garuu inuma na didaa dhufee keessuma bahee anis egaa ofiinan xiiqii qabadhee amma bilbila bitadhutti malee viidiyoon hojjedhu hin jedhee alhamdulillah. Ofii yeroo tokko yoo nama xiiqii qabatan unnabani ofuma ofiitiin xiiqii qabachuun bareedduudha. Na yeroo baay'ee jechuudha meeshaa fa'i viidiyoo gochuu qopheessee kee addaan na jalaa kutaa wallahi sababaadhuma rakkina bilbilaatiif viidiyoo baay'ee utuu hin hojjetiin na darba jechuudha. Kanaaf jabaadhee bituun qaba jedheen ofiin xiiqii qabee jechuudha bitadhee jechuudha alhamdulillah. Kan barakaallee naaf ta'u akkasii amma garuu kaameraanii viidiyoonni kun bilbiluma duraatii waraabamee indaganaan bilbila isaa haaraa irratti dabarseen achirratti ideet godhaara malee jechuudha qulqullinni isaa yoo akkuma dureetti meerregaa kaameraan kee yoon bareeche minaamin jechuun keessaniin oolu kanaafaniin jedhee meesa sanaanis immoo kaameraa haaraadha inni kun jedheetan viidiyoo isaarratti taasee yaada keessan naa kennitu jechuudha qulqullinni isaa maalisaa akkamisa jedhu badaa garaagarummaa qabaa walittuu hin dhufu bilbila isa duriif isa ammaa bitadhe kanaan jechuudha. Ana meesinis mee yaada keessanii amma ta'eera kaameraan jedhaati yoo qulqullina qabaatee isinitti tole yaada keessan naa ibsaa jechuudha komentii irratti isiniin jedha kun garuu isuma duriiti jechuudha viidiyoon inni nama irratti taasaa jiru kun. Akkasii egaa viidiyoo kana gaafas wanti waraabee fi waa'ee jilbaabaa namoonni na gaafataa turtanii irra hedduun keessan duraan komentii irrattis keessaanis gatii jilbaabaa nuu ibsii jilbaabni akkasii biyya jiraa jettanii jilbaaba baay'ee jechuudha. Namoonni baay'een suuraa kaastanii natti ergitanii kun meeqa biyya jiraa waan akkasiinaan jettu jechuudha.
Kanaafan viidiyoo akka waliigalaatti isinii hojjechuu barbaade. Eeyyeen jilbaabni biyya jira. Kan jiruyyuu biyya jira jechuudha jilbaabni. Innumti isin bira jiru innumti achi isin bira dhufu koo biyyaa hodhamee ol dhufaa. Ergasii yeroon beekutti akkas yeroon biyya Arabaa turettinis jilbaaba tokko onlaayinirra toon taane hiriyaa kuma dhuma koo gaaddeenyaa koo kan jilbaaba abbaa manaa wajjin gurgurantu jiru. Isiirraa dhaqee qaamumaan akkas haadhee maraxee bitadheen ture jilbaaba tokko jechuudha. Isiin maal gooti biyyarraa hodhisiistee fiddi kara biyya Arabaa. Innaa akkas ture duraan amma garuu hin beeku. Kanaafi jilbaabni kan jiruyyuu biyya jira. Achi teessee hin bitin obboleettii kiyya. Achi teessee wanta biyyarraa ol dhufe tokko bittee atis indaganaa biyyatti gadi hin fidin. Biyya gaafa galte koo akka barbaaddetti bifa barbaaddeen diizaayinii barbaaddeen safara keetiin ofitti safarsiistee yoo gaafa ilmoo godhatte illee maachii ilmoo keetiitiin hodhisiifachuu akka barbaaddetti hodhisiifattee uffachuu dandeessa. Maaltu cinqeennaa nama bifa hin jaallanne yookiin waan sitti hin galle tokko onlaayinirraa bitta. Waan biyyarraa ol dhufe tokko indagana achitti diraamaan haa ta'u diinaaraan haa ta'u riyaalaan haa ta'u bittee biyyatti indagana ammas baattee gadi dhufta. Innaa biyya dhuftee bitachuu dandeessa. Ammas immoo hamma gatii jilbaaba kanaas isinittiin himaa akkasuma immoo isinittiin agarsiisa jechuudha viidiyoo isaa dhaabii isaa guutuu jechuudha. Ilaalwana jilbaaba kee agarsiifadhe naan akkasiin godhataa argitanii maashaallah alayha. Kanis erga bitamee waggaa 2 fooyi waan akkasii ta'eera. Waggaa 2 wayii ta'eera jechuudha. Itti gabaabbateera. Kanaan dura jilbaaba bifa akkasii wayii kan mataa wajjinii kan ziippii niqaaba guddaa tokko waliin hodhisiifadheen ture. Yeroo sana maachii hodhisiisee achi keen ammas deebi'ee jilbaabni sun hin bareeda ture. Ana garuu waan isaan beeku natti bareeduu didee namaa kennee ture jilbaaba sana achi keena gaabbisiise jechuudha. Innaa dhiiseen ammas bifa isaa immoo deebisee bitee yeroo sana maachii kanaatiin hodhame jechuudha. Maachii san namaa kennee sanaan hodhame kan Elwaanaa malee amma miti ammatti gabaabbatee jira ofiifiyyuu. Akkasii egaa sagatii kan Elwaanaa osoo hin taane gatii jilbaaba kootiiti jechuudha kan isinitti himu. Achumaan akka waliigalaattu gatiin jilbaabaa wal dhaba akkaataa hodhaatiin wal dhaba akkaataa carqiitiin wal dhaba. Carqiin gosa baay'ee qaba. Gosa hedduu jechuudha. Gosa hedduutu jira. Kan nama uffadhee jiru kun istookii jedhama. Istookii jechuun egaa carqiidhumaas dhiyeenya dhufe. Maqaa qayyaratee dhufe ta'e hin beeku. Istookii badaa carqii jajjabaa bareedaadha. Innumti nu gosa hedduu qaba jechuudha. Carqii gosa 4-5 jira. Bifa osoo hin taane sadarkaa isaati jechuudha. Kan luqqa'u jira. Kan tasayyabbuu wayiitu jira. Ammas immoo bakka kan jira kan namatti hin tolle jechuudha. Amma garuu kan ofii kootti uffadhee jiru kuni badaa bareedaadhaan luqqa'ullee dhaqees tasayyabbuus miti dhaqees haphiis miti jiddu galeessuma bareedaa wayiitii iyyaa'uu maaliin jedhu tokko laatuma waa ittiin bu'een callumadhe kirriinsaa guurama. Intarneetiidha malaanni. Leezarii kan jedhamus immoo jira. Istireechii kan jedhamus immoo jira. Gosa hedduutu jira jechuudha carqiin jilbaabaa. Akkasii walumaa galattu jechuudha inni an amma uffadhee jiru irra keessoon isaa kuni sittiin qophaa kuni shifoonii jedhamti. Niqaaba isaallee gurraacha isaatiin hodhadheen ture shifaappiidha. Garuu wala daraarrabamee hodhamee bareedaadha. Innaa inni shifooniidha. Hodhaan illee garaagarummaa qaba jechuudha. Inni kun bicuu gabaabaadha. Gaafa iidiin makkaan bite jechuudha jilbaaba kana dhaqee sardama baay'ee tokko sardama wayii badaan biizii ture iidii raamadaanaa fi iidii arafaa ajaja keessan galmaan gahuu hojii mana keessaa waan akkasiitiirraan kan ka'e ofii kootiif yeroon arganne iidii raamadaanaatti illee uffata bitachuu miti yaadanne yeroon arganne arafaatti sidaa ammas akkasii hedheetan dhiisee makkaa galgala jechuudha. Dhaqee hodhamaadhuma isaa bite jechuudha. Calliseetuma. Innaa durri iidiin
ji'a tokko ji'a lamaaf naannin bitatamaa egaa yeroodha maal godhama egaa akkasii እና jilba inni immoo akka qamisiisaa suni fi niqaabiin walumaa galattuu inni amma shifooniyaan jedhe kuni walumaa galatti jechuudha. Kan niqaabii wajjin wanti uffadhee jiru birrii 6,000 bite jechuudha. Egaa sardama sayyuu bifallee filannee hodhaas illee filannee maaliif hodhama yeroo ta'u akkuma kana badaa filachuu hin danda'amu yookiin kan bifti isaa sii ta'e sitti hin galu yookiin kan sitti galee bifti isaa siin ta'u. Kanaaf ajajumaan hodhachuu wayya ture jilbaabaa haa ta'uutii sababa rakkoo yerootiif hodhamaa bitee እና akkasii namoonni jilbaaba nu ergii jilbaaba biti lafa nu kaa'e ምናምን jettanii gaafa